السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كقالي في كقاري إلمان رومودا نجا فيادا سنين جتشادا أرنتنا وننين يروتنا لايفي سينف ركو أما مقالة دردوادا نانو كفيرت ديمادا جرتو مقالة دردوادا جتشون yeroo ammaatiif jechuun magaalaa sadeen baha Oromiyaadhaati. Magaalaan Dirreedhawadhaa keessattuu naannoon Qafiiraa bakka galii guddoon irraa argamtuu fi akkasuma bakka sabaa sablammoonni biyya teenya keessa jiran irraa bu'aa guddaa argatanii jechuu barbaadeeti. Kanarratti hattoonni warra abin diqaalaan gitabittuun ilmaan Habashaadhaa nafxanyaan mee san osoo achicheewu hiyyaan duratti viidiyoo takkaan isin garsiisaa. Viidiyoo tana hordofame. Viidiyoon tuni mee rabbii jaadhaa waan magaalaan Dirreedhawaadhaa keessa jirtu as dhaggeeffadhaa. As dhaggeeffadhaa waan Dirreedhawaan keessa jiru. namoonni itti heddummaatanitti wacni oliif gadi deemuun namootaa heddummachuun konkolaattotaa fi kan kana fakkaatan waanuma eegamanidha. Kana keessa garuu haalli sochii namootaa kana danquu danda'u kanneen akka hannaatiis waan hin oolle ta'uun waan wal nama gaafachiisu miti. Dhimmi hanna magaalaa Qafiiraa garuu kan adda isa godhu namoonni dhuunfaan osoo hin ta'in gareen socho'uudhaan hanna irratti bobba'uu isaaniiti. Kanammoo nutis yeroo komii jiraattotaa dhaga'uuf iddicha deemnetti waan millannee fi hawaasnis komii isaa keessatti kaaseeti jira. Haalli yeroo hojii jalqabnee ardaatiin keessa wanni jiru haala jijjiirama duraatii fi jijjiirama booda garaagarummaa guddaa jira. Jijjiirama dura dhaga'aadaa jirtanii sagalee tana dhaga'aadaa jirtanii obboleeyyan kiyya. Karaa mootummaanis dalaguu turan ta'eeti. Jijjiirama booda immoo guutumaa guutuutti jijjiirame. Nageenya warree keessaa tokkoon isaanii nageenya amma argame kanaa fi jijjiirama amma jiru kana fudhachuu dhabuurra poolisoonni tokko rakkina adda addaa ni uumanii ijoollee ganda kanaa gareedhaan qooduudhaan rakkinni takka akka uumamu ni godhan. Magaalaa Qafiiraa kana keessatti magaalaa namayyuu asitti daldalu. Hawaasni nagaan bobba'ee galuu dhabu. Magaalaa guddoo Qafiiraa tana taa magaalaa biyya beekamte tana keessa namni tokko seenee nagaan bitatee hin bahu. Share goda video tana share goda cabnee jirra. Share goda maaliin sirreessaa mitiiti. Share goda osoo nuti Finfinnee lafa Oromoodhaa teennu qullaa hafuudha jirra. Yoo fedhan akka fedhan haa godhanii Finfinnee masanii miti. As dhaggeeffadhaa. As dhaggeeffadhaa. Dhimma nageenyaatiin ardaa duwwaa jaha kana keessatti waa'ee hawaasni keenya nu keessatti nagaan bobba'ee galuudhaaf olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba yeroo jennu namni duraan dursee qabeenya isaa nagaan tiifatee galuudhaaf nageenyi barbaachisaadha. Dhimma hattuu irratti waa'ee nama obboleessi keenya irraa dubbachuudha jiru viidiyoo tanarratti shira magaalaa Dirreedhawaadhaa keessatti deemaadhaa jiru. Shirri magaalaa Dirreedhawaadhaa tana keessatti deemaa jiru maali yoo jettan Qafiira jechuun bakka kuduraaleedhaa fi muduraan adda addaatti buutu jechaadha. Masalarraa, Harawaacarraa, Kombolcharraa, Ijaginnaarraa, Awwadaayirraa kuduraan naannoo kanatti dhufti jechuudha. Naannoo kanatti itti gaafatamtoonni qorattoonni damee yakkaa magaalaa Dirreedhawaadhaa keessa jiran ganda duwwaa jahaa ganda Qafiiraa jechuudha. Achi keessa jiran hattoota ijoolleedhaa ijoollee irratti bobbaasaniiti hoggaa ummata keenya qotee bultoota hoggaa isaan ooyirurraa wanni fidatanii dhufan kuduraaleedhaa fi muduraa fidatanii dhufan jechaadha. Achitti maallaqa kiishaa fuusisuudhaan wanni kun maaliif ka'e maaliif wanni kun irratti xiyyeeffatame anaatu isiniif hima. Akka nagayni hin jiraanne laala mee wayin isinima mootummaan federaalaa yeroo duraatiif magaalaa Harargee keessa Awwadaay Jijjiga Dirreedhawaadhaa federaala jala naqe. Maaliif lafti tun federaala jala naqamte? akka seera addunyaadhaatti wanni federaala jaamaa hin jirtu.
Federaalli wanni jaamanii jirti lafti federaala jaamu hin jirtu. Federaalli lafan qabu kana kunoo barnootaanis abbaan samii gubbaa deemu ittanaaf ta'edhaa qofan ta'in malee maaliif inni akka Doonaald Tiraamp. Doonaald Tiraamp jechuun lakkoofsa keessa hin jiru maraataadha. Gaafa filmaataa san ka'e Hillary Clinton dabarte sodaa isaatii fi jechuun abbaa businessman VIP very important person waan ta'eef wanni hin dabare. Waan isan ta'in as fidaa federaalli lafan qabu. Awwadaayii fi Diredawaa fuudhanii federaala jalatti darban. Lafa awwadaayii tana keessa Oromoota Jimmaatii jira, Oromoota Arsiidhaatii jira, Oromoota Shawaatii jira, Oromoota Arsiitii jira, Oromoota Baaleetii jira, Oromoota Gujiitiidhaatii jira, Oromoota Booranaatii hundaa jira jechuudha ilmaan Oromoodha. Hatta Amaaralleedhaa jira, Midira Safaarii hundaa jira, lafa walqixxummaadhaati. Lafa gartee Iskaandinaaviyaa lafa akka Iskaandinaaviyaadhaati. Akka Iskaandinaaviyaa jechuun akka biyyoota Arabaa lafa Khaliija jechuudha. Akkasii lafti tun jechuudha. Bakka sana irratti gaa mootummaan maal godhe ammaan tana jechuudha. Yeroo amma keessa jiru tana keessatti fuudhaniiti poolis mamraariidha moo mabraarii jettaniin ummata san fuudhanii achitti mee dhaggeeffadhaa waan obboleessa keenya kun jiru dhaggeeffadhaa. Arkana mecheree kun akka ranna qabee mobaayilonni hin bilbila dajeen harkaa fuudhe. Mobaayilli xiyyaa miti nama nanaa deemsan jennaan na qabalee qarshii harkaa fudhatee deeme. Waan takka waliin goone waliin lolle. As gatitti kun bakka gas gatii kanaan ammaan dhufe baalee rooberraa hin dhufe. Dhagaya mucaan kun baalee rooberraa hin dhufee jee. Hamma qabiira keessatti kana godhan kun hattoonni abin jaarteen baalee rooberraa hin dhufee jee. Biyya tanan beekoon. Adari waan deemaa jiruuf as gooreen lafan beekoon mana dallaalaa si geessina naan jaanii. Mana dallaalaa dalagaaf hin deemu jennaan bilbila harkaa fuudhan bilbila hoggaan kan harkaa qabu harka namichi qarshii harkaa fuudhanii fi gaafatan. Ano son deddeemuu ijoolleen asii himadhu naan jaanii asii naga jeelchanii an nama tokko mi'u. Eega yeroo asii himadhu naan jaan lafan beekani. Qarshii 8,000 narraa fudhatan. Qarshii 8,000 irraa fudhatan Diredawaa qabiira keessatti. Inni mucaan amma himachuudha jiru kun ilma Oromoodhaa dhalataa Baalee Roobeedhaati. Sanirraa tokko ammoo obboleessa keenya hanga intervii kana goonutti obboleessa keenya kanarraayis Baalee irraa dhufee asitti hattoonni raatanii akkuma beeku akkuma amma dura godhu ture sanitti ijoollee irratti himachuu fi isaas dhufee akka tasaa ta'ee reetiiviin isaasittis intervii godhu jira sanirratti argameeti fakkeenya uummataaf kun fakkeenya gaarii ni ta'a jeetii yaada. Dhimma kanaan wal qabatee hawaasichi dararama hamaa keessa seenuu fi namoota hannarratti bobba'an kanneen immoo gara qaama seeraatti dhiyeessuuf sochii taasisaa jiraachuu nuuf ibsanii jiru. Ta'us jedhan jiraattonni kun yeroo nama tokko dhimma hannaa yookaan bakka kana dhaggeeffadhaa viidiyoo tana sheer godhaa maallaqa irraan kafaltanii viidiyoo tana sheer godhaa sheer godhaa waliin gahaa. Osoo nuti Finfinneen lafa Oromoodhaati maarreen lafa Oromoodhaati eenyu teenyaafuu bakkatti wanni jennu dhabuudha jirra. Manni nageenya eegsisuu kun asitti haala jiru kana nageenya jiru kana boorisuudhaaf maal godhu jiran hattoonni asitti akka babal'atan. Dhaggeeffadhaa. Fadhii akka nama hin qabne hawaasni akka Oromoo dhaggeeffadhaa. waan adda addaa komii kaasuu fi Diredawaa abinii poolis xaabiyaa keessa hunda jira. Diredawaa yaa qotaataruuti yaa abin daggaafinna yaa abin poolisochi naachoo addaamtu. ልጆ ሌቦች ገበያ ላይ እያሰማሩ እየሰሩ ነው። የአብን ደጋፊና የአብን ልጆች dhaggeeffadha. Waasina mirga obii sanii sindoorkisiisanii hayyamaniiti asin deebisanii jechuudha. Kanaafuu hawaasni as jiru bakka hundarraa Direedawaa keessaa dhufanii asitti warri waa bitatu kun hundinuu rakkina adda addaa irra ga'uu jira. Duraan dursee qeeroon akka Direedawaatti olaantummaa seeraa kabachisiisuu fi akka biyyoolessaattis qeeroon kafiira sanirraa onni isin godhaa jirtu olaantummaa seeraa kabachisiisuu sheer godhaa sheer poolisoonni takka harka waan hattoota kanaa wajjin qaban jecha warreen magaalaa tan irratti asitti maddabamanii itti gaafatamaan marmaarotaa jechuudha takabbaa namni jaamu
harka olaantummaan seeraa kun akka kabajamuu fi jijjiirama amma dhufe kana guutumaa guutuutti hin qeeballe isaaf Iiliyaas Jaaman marmaariidha. Kanaaf nuti akka Qeeroon sabaa sablammii fi dhaabbatti. Akkuma biyyoolessaatti olaantummaa seeraa kabajisiisuuf yoonni isin dhaabbatteef ammas taanaan. Dhaggeeffadha takabbaa namichi jaamuu fi Iliyaas namichi jaamu. Iliyaas namichi jaamuu fi takabbaa namichi jaamu. Jijjiirama ammaan tana dhiiga ilmaan Oromoodhaatiin dhufe kana waa takka illee ni saabu nama wanni hin jenne takabbaannaa Iliyaas የድሬዳዋ ፖሊስ መብራሪ የሆኑት የአብይ ደጋፊ ናቸው። ይሄን ለውጥ ስለማይፈልጉ ሌቦች ገበያ ላይ አስተማርቶ የቀፊራ ህዝብ እያሰቃዩ ነው እያላችሁ ነው። ስለዚህ የድሬዳዋ ልጆች የድሬዳዋ ነዋሪዎች ሶማሌ ኦሮሞ ተነሱና ያን ፖሊስ ጣቢያ ሰባበሩትና ያ ሌባ ምድረ ሰፋሪ አውጡት። ከፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ኢሊያስና ያ ልጅ አባረሩት። ከዛ ሌቦች ናቸው፣ የአብን ደጋፊ ናቸው። አብን ደግሞ ቴላሪስት ነው። አብን ደግሞ አሸባሪዎች የአሸባሪ ቡድን ነው። ጅራቶኒ መጋላ ድሬዳዋዳ ነመ ኢሊያስ ጃሙ እትጋፈተማ ፖሊስ መብራዳቲፊ ነመ ካምባ ደግሞ ኤኙ ጃሙሰን መጋላ ሰንከይሳ ብራ አሪያ ባህዳቲ ብራ አሪያ ሁኒ ሙምቻ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይ አህመድራ ፊ ኸበጀሞ ሚኒስቴር ራያ ittisa biyyaa lammaa magarsaadhaatis kana dura jee jira Dr. Abiy Ahmedis jee jira akkasuma ogeessi seeraatii fi abbaan qeeroodhaa Johar Mahammadis nama isiniif hin taane waajjira poolisii keessaa gabbaasaadha qabeenya mootummaan balleessinaadha isa seeraaf dhiyeessaadha waajjira san cufaadha hoggaa nama nagaa harkattan keessa galfadhaadha isiniin jee abaan ceekurra kaattanii tetteeysanii abaarsan fuudhina ari'a Iliyaasii fi maarreessan sheer godhaa viidiyoo tana biraan gaha. Akkasitti waan kana tarkaanfiirra oolcha hattoota amma mucaan kun jechuudha baalee roobirraa ka'ee dhufe nama gartee dalagataaf deemu achi keessatti qarshii 8,000 wanni ta'e hatame. Hoggaa namni kun hatamee poolis mabraa dhaqe akka lafti nagayni hin jiru jaan Dirredawaa keessatti jechuudha akka namni nagayni hin jiru jaan. Hoggonoonni poolis mabraanonni achi keessa jiran Iliyaasii fi kaambaa namni jaamu hoggusuma gadhiisanii isiniin jaan anaa miti kajee an biyya birootiin jira kunoo dhaggeeffadhaa irraan isinii deebisan maasi yaa warra akka ajjeesaa jiran ni garra dhaggeeffadhaa kunoo attummaa bira dabraniiti harka nama micciira irraa deemee tura irraa isaa haa dhagaya garaa nama baqeessaa mobaayila fuudhuudhaan waan akkana karaa irratti ijaaramanii sossowaa jiran dhagaya warreen to'annaa jalatti nu oolan ni jiran dhagaya amma nu harkaa baafatanis ni jiran kana qeeroo biyya isaan jiranii fi hojii ol gaafachaa jirra isaanis olaantummaa seera jalaa bakki garaa haadha isaanii keessa bakki isaan itti deebi'an hin jiru isaanis seeraaf dhiyeessuudhaaf nuti qophiidha garuu wanni nu beekamuu qabu hawaasni keenya qeeroo tana cinaa dhaabbatee jajjabeessuudha qaba waan kana waliin abaaruu danda'uu qabna. Dhaggeeffadhaa. Mee kun amma dubbii bakka tara dhaggeeffadhaa. Tokkos obboleessa kiyya ijoollee hattoota kana keessa jiru beekte anna amma dura ganda keessatti akkana nu cinqee mana keessattis nu rabbashee ijoollee qeerootti himee maastanqaqaa kannanii fi akeekkachiisa. Amma ijoollee tanaa hojii qabamee hidhaa jira amma xaabiyaa jira. Anna ganama kana naa dawwala xaabiyaarraa. Mee dhaggeeffadhaa gaa. Mattaawaqaa fi diikootuti waasiisaa kaayitii fi waasiidhaan haa ba'uun anjaal. Akkamitti mucaa badii dila kana dalage amma duraas kissii chaarjiitti jira. Ijoolleen tun akka badii isaaniirraa akka deebi'een feena. Ijoolleen qeeroo tunis ijoollee gandaati. Nama biraatii miti obboleeyyan isaaniiti. Kanaafuu hammeenya isaanii barbaadaniitii miti. Akkuma isaan qaceelaniif malee jibbeensi isaaniitiif miti. Kanaafuu ummanni xaabiyaa jiru poolisoonnis haalaafiin xaabiyaanis waan kanarratti itti qophaa'anii jechuun ijoollee tana cinaa dhaabbachuu qaban. Rakkinni guddaan ka jiru poolis xaabiyaarraayi. Dhagayaa kunoo. Keessaas miti ijoollee hattuu keessaas miti rakkinni ka jiru. Guddatti isin duuba jirraa jajjabaadhaa warri jiruun poolis xaabiyaarraayi. Keessaafuu marmaarii burnii warra ta'e guututti fi asgaddaa haayilii keessa jechuudha. Asgaddaa haayiloonni waraqaan irra ba'ee ragaan irratti kannamee ijoollee sana nam takka afur nam shan ja'a namatti masakkarame wanna jaame asgaddaajiin barbaadanii hin qaban hin dhufan
amma ragaadhaaf isin fagoon deeminaa naannoo kana amma seentara qafiiraaf mee poolisa lama kaa agartanii jira xibbaqa irratti magaalaan qafiiraa tun magaalaa guddittii magaalaa dirree dhawaati hawaasni hundi dhufee bitatee daldalee galaasitti poolisni abbaan lama xibbaqaan hin jiru walaakin gizee haatame bikka isaan itti hiramuufii jira ni beekan ijoolleen marmaarii keessa dammoo warri marmaaroota ta'an cufti isaaniitu ijoollee dubbii isaanii keessa isaanii laaffisanii akka takka gadhiisan ijoolleen asii yoo qabdee kottu jettee yaamteen qatti jettee si dhufti achirraa akka isa gadhiisu ni beekan murna isa gadhiisu akka jiru ni beekan ijoolleen ni geessita kissii feeteen heera feeteen geessitee gadhiisanii qallaalii gadhiisanii fidan maaliif takkaa faayida isaanii wajjin moobaayil ismaart taatamte isaanii warri fudhatu marmaaroota as gaddaajoota warri fudhatu lamaan kana poolis xaabiyaa warri batabbatu jiru as marmaarii budunii fi as gaddaaj buduniidha warri waan kana dalagu jiru warra gurguddaa ol jiru miti warra xixiqqaa gadii kanarratti amma mijaa obboleetiin teenya asitti agartan obboleessa kiyya ka hidhamee isin jette harkasitti mattaawaqaa isin qobbaa si yoo jiraniin waan ajaa'iba isinitti ta'uki mijaan ka hidhame hashiisha giraama meeqa ta'u wajjiin mijaa kana kageessine hashiisha beeki hashiisha giraama meeqa ta'u wajji geeffamee jigafinch ifirra masakkaree mijaanis namni ni meeqa ijoolleen 5 ol irra masakkarameetiti mattaawaqaa isin qottaa gadhiisii jau jiraniin qabne jikafinji yogguu ablee wajjin geessine xaabiyaa tarakkabsine xaabiyaa waasii jettee galaffisti arrabaani mana keenya seennee baanaa jettee nu dhaadachuu eegalte jechuudha. Haaya egaa amma ni dhageessanii jechuudha nama araada adda addaati wajjin hashiisha wajjin akkasuma hannaa wajjin hogguu qabnee poolis xaabiyaa geessine guyya tokko lama hidhaniiti duraan akkasi gadhiisu tura amma immoo hoggaa nu warra geessee hidhe kana dura joolleessaniitu galaas hin jaan kana abiniitu dalaguudha jira yaa abin siraa na'u warri kanatti magaalaa dirree dawaadhaa kana akkanatti shoorarkeessaadhaa jeeqaadhaa jiru ergamtoota abin kana akkuma muummichi ministeeraa Lammaa Magarsaadhaa jechaadhaa turanitti nama isiniif hin taane hulaa cufaadhaa waajjira san keessaa gabbaasaadhaa waajjirri qabeenya mootummaadhaati cufaadhaa nama isinii ta'u itti fidadhaadhaa jedhan kanaa jechuudhaaf magaalaa dirree dawaadhaa keessa qubattoonni warri jirtan magaalaan dirree dawaadhaa seentaraal ekonomiidha bakka gartee galii guddoon irraa argamtu waan kana taate jechaaf allaayifii seenullee hin fedhuu waan kanaatitu nabuteetiin wanni jee maaliif kaatamaadhaa jiru sun haadha teenya abbaa keenya obboleettii teenya obboleessa keenya jechuudha kanaafuu boodarra wanni tuni kara biroo deemti ammaan tana shirrimmaan tana kara keessaatiin na dhaqqabe maal godhuudha jiran obboleeyyan keenya ijoollee jimmaa warrachi keessa jirtu obboleeyyan keenya ijoollee arsiidhaa tachi keessa jirtu obboleeyyan keenya ijoollee gujiidhaa tachi keessa jirtu obboleeyyan keenya ijoollee booranaa tachi keessa jirtu kanaa wajjiin fuudhanii walitti kaasaniitiiti sistema kana warri faranjoota divide roll jaaniin what's the meaning of divide roll addaan qoqqoodanii bituu jechuudha sistema kana fayyadamaniiti nama wal jibbisiisanii kutaadhaan nama walitti buusanii maaliif waliin nama buusuudhaaf deeman kana guutuu warri irra dalagaadhaa jiru ergamtoota abin warra poolis mabraa dirree dawaadhaa keessa taa'aadhaa jiru jechuudha amma gaa shirrimmaan tana nuti irraa dubbachuudha jirru kun ka magaalaa qafiiraati khacaattaraadhaa khaallaybadeedhaa ka magaala cabtuudhaa ka kaziiraadhaa ka saaphiyaan ka ganda diippoodhaa ka lagaharreedhaa ka number 1 ka kharaam daayil guutuun rakkuma kanaa kana keessa jira beekadhaa rakkoon ammaan tana dirree baate ta qafiiraati jechuudha kanaafuu dirree dawaan harka dhibbarraa dhibbatti harka abin jirti yoo jenne waa takka wanni wal nama gaafachiisaan jiru jechaadha maaliif jennaan warri deemee nama qabu abini warri bakka san keessa taa'u abini warri jahattoota ergu የድሬዳዋ ሌባ ዋና ኃላፊ የአብን ፓርቲ ነው አለቀ የድሬዳዋ ዋና መሪ ስራ አስኪያጅ አብን ነው የሌባ ቡድን ዋና ስራ አስኪያጅ አብን ነው ከናፉ ጅራቶኒ መጋላ ድሬዳዋዳ የድሬዳዋ ነዋሪዎች ውጡና ያ ፖሊስ መብራ ኤልያስ የሚባልና ያኛው ከበባ ነው ወይስ አበባ እሱን አባረሩት ከፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ከዛ በኋላ በሰላም አቅጣጫ ትሄዳለች ማለት ነው ካፊራና ምናምን የለም በቃ ኻናውኒን ለሲንጆው ሃይ አብዱራህማን ሲቪን ከናስ
Abdurrahman wanni kee hamma jechuun wanni godhuu hin dandeenye. Abdurrahman si ergeetiin jira bar. Discline ja wanni kee hin dandeenye Abdurrahman. Mee rabbii jaadha. Mee numa dhaggeeffadhaa laa. Mee numa dhaggeeffadhaa. Waan magaalaa. Baatu yoo dammaytee kishasii qabattee ni diiramti. Tamaariin takka waa bitachuuf yuunivarsiitii irraa baatee as hin dhuftu. Istii maallaqa kabaltee as keessa deemtu ilaa hanga isaan hataman takka keessatti jira jechuudha. Xaabiyaadha. Xaabiyaa yoo namni takka biiti takka abbaa qabaachuu qabdi. Yoo abbaan qabaanne ilmi abbaa yoo sodaanne maal godha? Haadha galtee irraa deebuu xaabiyaa gaafa jiru. Xaabiyaa kun jiru xaabiin ijoolleen kun hogguutti hirmaattee qabdee maasrajaa wajjin geessite qaama laallatutti adaganyaa bosonatti yoo geessanii harshimni darban ni xiqqaate jechuudha. Poolis xaabiyaan rakkinni xaabiyaan qabu kana xaabiyaan nutti jirti malee nuuf ittiin jirtu fuula isaanii dura dhaabbadhee sitti dhimma hattuu kanarratti takkarraa bulama olaantummaa seeraa kabachiisu qabnee dhiheessinee achitti warri qorataan poolisiidha araddaa duwwaa jahaa wabiidhaan takkarraa lama namni tokko yeroo ba'u olaantummaan seeraan kabajamne jechuudha. Namni tokko hogguu afur hoggaan hogguu shan himata tokkoon hogguu shan wabiin baanaan olaantummaan seeraan kabajama. Hatta ammallee dhimma engadda bulchiinsa beeksifnee poolis koomishinara beeksifnee tarkaanfii irratti fudhachuuf deemnaa jennee yeroo beeksifne wanni beeksifneefis qeerroo gandaa araddaa duwwaa lama keessatti saabbiyaan jechuudha. Waan isaan irratti filimni dhiqame sun akka nurratti hin dhiqamne jechuudha. Qeerroon mana hidhaa qaba. Qeerroon mana hidhaa seeraan ala alaabaa dhaabee qaba. Kanaafuu to'annaa jalatti oolanii jedhanii akkasitti nuti oolchine beeksifneetu hojii kana eegalle jechuudha. Yeroo kana eegallu qeerroo qofaa miti kan murteessa. Haadha abbaa ijoollee saniititu nu hojii dhaabbatee uummanni keenya tarkaanfii kana fudhanne jechuudha. Eeguuf jechuudha. Garuu yeroo tarkaanfii kanarra fudhanne warra qabatamaan kiisha keessatti ashiishi wajji qabame kun har'a mirgoobii eegsisuudhaaf tattaafachuu jira jechuudha. Warri kana immoo ijoollee kana wabiidhaan nu godhus warra ce'umsa kana warra hin deeggarre ammallee. Dhugaadha. Warra abinii warra ce'umsa kana hin deeggarre isiniin jechuu jira akkasii obboleeyyan kiyya. Buutiin abbaatiif maraa itti jaan buutii lafa guute dhakaa lafa guute mallee abbaarra jira jaanii akkasii jabaadhaadha biyya teessan eeggadhaadha abbaan biyyaa nuhi warra akka gartee wanni hin taane kana rakkoon agartee magaalaan Dirreedaawaadhaa keessa jirtu rakkoo guddoodha. Rakkoo akkanuma gartee wanniidha jaanii bira kutanii miti anis jarjaraa sababni yeroo tiyyaas waan wanni taateef yeroo biraatiin bal'inaan irra deebi'aa viidiyoo tana if jalatti sheeriin godhaa akkasuma namuutu sheer godhaadha yeroo gabaabaa keessatti YouTube obsaa show hojuma kanaa tanarraa waan adda addaa ammallee waaniin hojjadhaadhaa jirutu jira YouTube kiyya subscribe like share invite walii godhaadha akkasuma peejii kiyyaas FB kiyyaas kanumaan amma gubbaa taa'ee bilisaan gubbaadha haasa'u jiru kana share waliif godhaadha akkasii obboleeyyan kiyya walii wajji taanee xawalwaallee fuula keessa dhiitaadha qeeroo bira haa dhaabbannu jijjiirama dhiiga ilmaan Oromoodhaatiin dhufe kana fuula duratti haa oofnu armaan gadii xaafii calleeysanii qeeroo leelloo jabeeysanii xawalwaallee bidulloota shaneedha keessaa balleeysanii akka jaansanitti akkasitti keessaa balleeysina biyya abbaan qeeroo fi abaa'oo fi odeeppaadha akkasii ilmaan abbaa tokkooti tanarratti waluu hin dhibnu galatoomaa nagaan naa tura.